Oromoo Elemoo Alii bakka dhalootaa magaalaa Haramaayyaatti gola artistoota Oromoo hundeessuun eebbisan. Iddoo kanaatti suuraalee artistoota Oromoo fi seenan isaanii bakki argisiisan ta'uu artist Elemoon ibsa. Golli artistoota Oromoo maaliif ijaarame yaadni maalirra ka'ee ka jedhu akkanaan deebis. Wanni dura ani sammuu xiyyaana jeeqee na rakkisaa ture akka nama tokkootti artistoonni Oromoo baay'een hojjetanii dirqama lammummaa tana bahuudhaaf lubbuu wareega kanneen kennan hedduudha. Kan jirullee jiranii haa ta'u isaan kan akka namatti sabni yookaan Oromoon yookaan warri afaan Oromoo jaalatan marti osuma qalbii keessaa qabanii isaan kana yaadachuu dhabuun anaas waan na rakkise jecha gar tokkommee waama xiqqoo takka dalagu jechuudhaan gola gameeyyii artistoota Oromoo jechuudhaan iddoo xiqqoo takka bakkiniin an qabu garuu gameeyyii warra afaan Oromootti hirmaatan mara jechuudha kanneen Oromoon ta'in. Illeetti dabalee yaadannoo haanu ta'uu artistoonni jiraniis akkatti gammadan Oromoon isaan kana beekulleen akkatti gammadu kana bira dabree immoo dhaltii Oromoota jirtu warri afaan kana jaalatan marti akkatti hirmaatanii laalanii ittiinis if bohaarsanii ittiis yaadatanii irra deebi'anii if dhageeffatanii guddina afaan Oromoo kanaaf ammoo haftee yookaan dhaloota dhufuufillee bu'aa gaarii akka ta'u akka if bira dhaabbatan. Ifi isaaniitiif jaanii jechuudha. Namni if hin jaalanne, namni afaan isaan jaalanne, namni aadaa seenaa isaan jabeeffanne, namallee ta'ee cimbahu haa ta'u immoo if jaalachuun dura waan guddaadha. Ana akka nama tokkotti if jaalannaan kan biraatti sinan jaaladhaa jechuudha. Kanaaf wanni kun buta qabeessa, waan ifatti nama baasu, waan dabree nama yaadachiisa, lammata si bohaarsa, sis gammachiisa, gola waan deemtuufillee si hubachiisa jechuurraa waan kaneef qabee. Murteeffadhee asiin ga'e. Miidiyaa hawaasaa irratti kan argeetti gool kan keessa wanti jiru suuraalee artistoota Oromooti. Wanti biraa kan inni of keessa qabu maali? Waan aadaa Oromoo laalchisee uffatan, ulee qabatan, waan silaa shamarran keenya uffatan hundaatu itti dabalamuu deema takka takkaanii. Kun egaa ammaan tana akkama gaalariidhaas kan mana kana ol seene ifuma laalee ifinis gammadee waan isaatis laalee artistoota Oromoo laalee. Uffata waayaa haa ta'u waan shamarran harkatti kaayatan mormatti kaayatan qarmaa callee ni jiraame. Waan Oromoo fakkaataa hunda as keessa haga dandeenyu artistoonnis qooda guddaa qabanii warreen dabranis rabbi rahmataa godhuu fi kan hafan ammoo akka ittiin bohaaran keessaafuu kanneen amma warra Soomaaleen wajjin yeroo dheeraadhaaf hirmaatan akka Mariam Mursal, Ibanuuraa, Aashaa Abdoo, Faatumaa Qaasim jarreen kun hundinuu keessa jiranii jechuun maaliif gaafa guyyaa rakkoo. Gaafa afaan keenya asitti dubbatamaan turre sun warra nu bira dhaabbatan sunillee galatoomaa jecha footoo isaaniitis aartiidhaan keenya jechuudha. Namoonni hedduun faaya Oromoo aadaa Oromoo yoo agarsiisuu fedhan keessattuu yoo namoota biyya lafarra dhufan argisiisuu barbaadan bakki silaa namaaf ta'u bakka jiddugaleessaa akka Finfinnee kan jedhan Haramaayyaa maaf filattatin? Egaa tan amma dubbiin akka mootummaattis ta'e akka biyyaatti wanni kun buta qabatee if dura deemaan turre haa ta'u immoo akka nama tokkoottiin ifiin ifirratti hirkadhee waan kana manama xiqqaa gartee naa kenname sun ifii fudhachuu osoo hin taane gola aartii kana godhee jechuudha. Kanaaf hangumaan danda'u irraa hin kaasee godhe namni tokko yoo waa gochuu barbaade dura ifumarraa ka'eeti waa godhaa atleast xiqqoo tana eegaan garsiise. Oromiyaa mara keessa mannimmaas mana barnootaati aartii muuziqaatti baratu kana bira dabree aadaa fi seenaa fi artistoota isaanii keessatti argu akkasumatti ammaas gara magaalaa gudditti Harargee Dirree Dawaatti achi dabarraa achittis gadhaabnaa inni sunis akkanuma ta'e keessa barnootaas akkuma nama siime kanatti achumaanii Oromiyaa keessaa tokko lamaan tarkaanfannee dhalateenya tana taawwii aartiitis qabdu barsiisaa ifiisif yaadachiisaa waan kana goona jeetiin ka'ee amma. Namni hedduudhaatu itti hirmaachaa jira. Anillee hedduun gammadee guyyaa eebbaa kana nama hedduutu Oromoo hedduutu itti hirmaatee gammachuudha. Sun egaa pilaanni waan sun waan ta'e jecha bikka tanatti hin dhaabbatu jechuuki. Gar fuulduraatti goolii kun maal akka ta'u barbaadda? Muuziyeemaas ta'uudha. Kana bira dabree manneen as keessa jiru waan dandeenyuun ana qofa osoo hin taane nama biraattis hirmaachiisee alarraa illee namni nu gargaaruun hedduudha. Akkasitti isaan sun ijoollee tana aartiidhaan fuuldura gola Oromiyaa keessa jechuudha.